نجاتي كأرتست هلو داوي سرني أول جكي أرقى نجايا نوف بقدو جنة الفردوسي جنة الفردوسي كيسا نوكو بدو سلا أكا سينا أتي دبرسيتي سينا كانكي وانتي أتي دبرسيتي سينا قداغل ميسيتي ديمتي هنگفا دورتي أرومو أكا جالالكيتي maal goonaree du'arraa namni hafu hin jiru. Duuti mana keenyaa ganda akiraatii wanna irraa hafnu waan hin taaneef maal godhuu dandeenya ree akka jaalala keetii kasilaasi hambifannu akka jaalala keetii artistoota baay'ee dhabnee seena qabeessa ka biyyaa fi bu'aa qabanii ka biyyaaf seenaa dabarsanii atillee nu biraa deemtee artist halluu daawwee rabbi rahmata siif haa godhu jannata alfirdoosin sitti haa bal'isu caffee jannataa si haa qubsiisu maal goonaree osoo si jaalannuu nu biraa deemtee osoo hin fayyita jennuu deemtee maal godharree rabbiin jannata alfirdoosin sitti haa bal'isu waa maraa siif haa laaffisu magfiraa sii kadhachuu malee waan biraa waa sii goonu hin qabnu seenan kan keenu boonsaa nagayaan nuuf boqadhu artist halluu daawwee baay'ee garaa nu nyaatta hangaftoota dubartii Oromoo keessaa seenaa guddaa galmeessitee deemtee seenan kan keenu boonsaa kabara baraan si yaadannu nuuf ta'a har'allee borullee rabbi rahmata siif haa godhu firoottan kan kee ana ahlii kee hunda maatii kan kee hunda jajjabinnaa fi obsa guddaa siif hawwa nagayaan boqadhu artist halluu daawwee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaala Haliimaa Orootuu jalatti argamtan nagaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa salaamta keessaniin dagargan sila akka fooliidhaaf iyyaa foolii libaanataa sila akka gootummaaf halloota darbee jiraata kan jedhamtuuf urjii baabiiftuu qeellisa sagalee isheen gurra oromootaa keessa dabartee yaadaa fi qalbii namaa hattee laphee oromootaa keessa buufattee kan jiraattu kabajaa fi jaalalli akkasumas dinqisifannaa isheen addunyaa aartii keessatti qabdus daangaansaa fagoodha. Utuu waan hojjette hedduu qabdu utuu waan himamuuf jaboo qabdu waa'ee ishee jaalalaan sila akka fooliidhaaf iyyaa foolii libaanataa sila akka gootummaaf halloota darbee jiraata kan jedhamtuuf urjii baabiiftuu qeellisa sagalee isheen gurra oromootaa keessa dabartee yaadaa fi qalbii namaa hattee laphee oromootaa keessa buufattee kan jiraattu kabajaa fi jaalalli akkasumas dinqisifannaa isheen addunyaa aartii keessatti qabdus daangaansaa fagoodha. Utuu waan hojjette hedduu qabdu